Bayye shamaa kam jirtu hordoftotaaf kabajamtoota OTS Elsay channel hundumti keessa nagaa keessanii ana nagaa kiyya waaqayyoo galatu kunoo gaarra gaaffii keessan irratti hundaa'een wanta ajaa'ibaa tokkoon isiniif qabadhee dhufe wanti narraa isiniif qabadhee dhufes immoo meeseejii dileetii ta'ee akkaataa itti deebistanii argattanii dubbisuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Wantoota baay'eedha har'a kan isinitti agarsiisu meeseejii isiniif ergamee kee yoo namni isiniif erge sun dileetii godhee ofii masaa yoo inni dileetii godhee jechuudha. Isin immoo deebistanii akkaataa itti meeseejii dileetii ta'e sana argattanii dubbisuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Kan isin dandeessan immoo WhatsApp irratti haala ajaa'ibaatiin ni dandeessu. WhatsApp qofaa miti jechuudha. Facebook irratti, email irratti wantoota kamirraa meeseejiin yennaa isiniif ergamu meeseejii qofaa miti. By the way, dokumentiin garaagaraa, viidiyooleen garaagaraa isiniif ergamuu ni malu ta'a. Kanaaf egaa meeseejoonni suni namni isinii erge sun yoo meeseejii sana ergee isiniif ergee booda yoo dileetii godhee akkaataa itti argatanii dubbisuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf hanga xumuraatti viidiyoo kana addaan kutiin daawwadhaan isiniin jedha. Guyyaa irraa gara chaanalii kanaa kan dhuftan yoo jiraattan immoo an maqaan kiyya Elsay jedhama. Jalarraa immoo OTS Elsay kan jedhu subscribe gochuudhaan akkasumas illee mallattoo bilbilaa kan fuula duraan jirtu cuqaasuudhaan faamilii keenya taatanii walirraa barachuu ni dandeenyan isiniin jedha. Viidiyoo kana immoo hammuma hundi keessaniyyuu like godhaa, share godhaa isiniin jedha. Warri like, share, comment gootanii hunda keessan immoo baay'een isin galateeffadha. Baay'een jajjabeessaatii jirtu akkuma kanatti itti naaf fufaan isiniin jedha. Amma gara viidiyochaatti isin dabarsaa gara iskiriinirra deemeerra kan inni isinitti agarsiisu. Kanaaf hanga xumuraatti sirriitti isteeppii hordofaan isiniin jedha. Amma gara iskiriinitti isin dabarsa. Okay, hordoftoota xiyyaa kun walitti deebineeti jirra. Egaan meeseejii isiniif ergamee kee yoo dileetii ta'ee akkaataa itti deebistanii argattan kan jedhuu fi dirqama appilikeeshiniin kun isin barbaachisti jechuudha. Meeseejii dileetii ta'e tokko deebistanii argachuudhaaf kunoo isheen kun isin barbaachisti. Appilikeeshinii kana kan isin argattanii Play Store keessatti ni argamti jechuudha. Warri Play Store keessan isiif hin hojjenne yoo jiraattan immoo Telegram channel waan hin qabuu fi Telegram channel koo irra linkii isaa isiniif nan kaa'a jechuudha. Telegram channel koo jala akka seentaniin maqaan Telegram kooti. Maqaan isaa kunoo akkuma asitti agartan kana OTS Elsay kan jedhu hordoftoota 1,011 kan qabu jechuudha. Kana jala seentanii appilikeeshinoota akkasumas liinkii garaagaraa wantoota baay'ee addana jalaa ni argattu jechuudha. Kanaaf chaanalii koo jooyinii godhaatii wantoota barbaadan jalaa argachuu ni dandeessu waan ta'eef isiniin jedha. Warri Play Store keessan isiniif hojjetu immoo kan isiniif hojjetu yoo jiraattanii wanti isin jettanii barreessitan jechuudha. Bifa kanaatiin bifaan amma isinitti agarsiisu kanaatiin Play Store keessaa ni argattu jechuudha. Maqaan isaa kunoo isa asitti agartanii Nooti Save Status and Notification Saver kan jedhu ishee kana jechuudha. Play Store keessatti argamti. Maqaan isaa kunoo isa asitti agartan kana bifa kanaatiin barreessitaniinaan Play Store keessaa ni argattu jechuudha daawwattoota xiyyaa. Kunoo Play Store keessaa ganama miiliyoona 5 kan ta'utu daawunloodii godhatee jira jechuudha. Appilikeeshinii kana appilikeeshiniin kun egaa appilikeeshinii sirriitti hojjetudha jechuudha. Isa kaaniin hin buufatina. Inni oriijinaal isaa isa kanadha. Isa kana ta'uusaa beektanii kana buufachuu hin dagatinaan isiniin jedha. Appilikeeshinichi amma fakkeenyaaf gubbaa kanarraa iddoo notifiikeeshinii yoo isinitti agarsiise jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Notifiikeeshinii an bilbila koorraa qabu hundasaa gannaa tarreesseeti bifa kanaatiin iddoo kanarratti yoo hin agartu ta'e notifiikeeshinii ammiin qabu jechuudha. Ammiin qabu naannaa 367 notifiikeeshinii yookiin meeseejii naaf ergamee an kan hin dubbisne as keessa naaf kaayetii jira jechuudha. Kanaaf amma kan keessanis bifuma kanaatiin isiniif ka'a. By the way, WhatsApp qofaa irratti miti jechuudha. Amma akkuma argaa jirtanii wantoota bilbila keessan irratti isiniif ergaman hundayyuu iddoo kanarratti isiniif ka'a jechuudha. Amma WhatsApp koo iddoo kanarratti yoo ilaaltanii meeseejii nama wajjin haasa'e hundisaa sagalee na ergamu akkasumas wantoota baay'eedha jechuudha. Amma tokko wannaan itti bu'u wantoota baay'eetu na ergamee jira jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin ni hojjeta jechuudha. Amma akkaataa inni kan ittiin godhattanii isinitti agarsiisa jechuudha. Tokkoffaa kee hanga dhumaatti jechuudha. Bilbila lamaanidha kan inni isinitti agarsiisu kan hunduma isaa raawwachuuf jechuudha. Dura garuu siitingii as keessaa godhattanii yoo fedha keessan ta'e jechuudha. Meeseejii keessan as keessaa hangalee akka namni hin dubbisnee fi yoo barbaadan paaspoortiitti godhachuu ni dandeessu jechuudha. Paaspoortiitti godhachuu fi doottiin sadii ni jirti jechuudha. Iddoon tuqsadee gubbaa kanarra ni jirti. Ishee kan innaa isin al tokkoof cukaastanii siitingii kan jettu jirti. Siitingii kana innaa isin al tokkoof cukaastanii wanti inni isiniif fidu xiqqoo ishee akka gadi siqtaniin paaskooddii kan jettu jira. Paaskooddii kana innaa isin cukaastanii paaspoortii akka inni isin gaafatu godhachuu ni dandeessu. Iddoo kanarratti paaspoortii galchitanii jechuudha. Kanaaf namni kan biraan appilikeeshinii kana keessa seenee meeseejii keessan dubbisuu hin danda'u jechuudha. Amma namni yoo meeseejii WhatsApp irratti ka'ee isiniif ergee meeseejii sana ofii isaa yoo dileetii godhe akkamitti deebinee arganna kan jedhuu fi bilbila lamaanii bilbila koo isa tokkorraa gara bilbila isa kanaatti ergee haala hojii isaatii isinitti agarsiisa jechuudha. Akkaataa itti argattan sana. Kanaaf na hordofaa.
Okay, hordoftoota diyaa amma silkii koo lamaan saayuu isinitti agarsiisaatiin jira. Iddoo lamaan isaarraa sirriitti hordofaatii deemtu jechuudha. Appilikeeshinicha al jalqabaa ni bantu. Haala ittiin bantanii itti fayyadamtan isinitti agarsiisa jalqabaa fi appilikeeshinicha akka jalqabaan bantaniini wanti inni isiniif fidu jechuudha. Bifa kanaatiin kan inni isiniif fidu achi booda goda kanarra nakistii ka jettu kana cuqaastanii darbuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota diyaa. Ishee kana naas cuqaastanii bifa kanaatiin allow ka jettu kana cuqaastu. Achi booda next ka jettu jirti ammas ishee kana naas cuqaastanii iddoo kanarratti ergi bifa kanaatiin isiniif fidee booda notiif save ka jettu ishee kana oonii gochuu qabdu jechuudha. Achi booda allow ka jettu cuqaastu amma gara boodaanii deebitu jechuudha. Ammas ayyaawanii kennituuf jechuudha. Amma bifa argaa jirtan kanaatiin appilikeeshinicha ofii isaatii ready isiniif ta'a jechuudha. Bifa kanaatiinidha kan inni ready isiniif ta'u. Amma iddoo kanarratti goda kanarratti immoo next ka jettu kana cuqaastu jechuudha. Next kana naas cuqaastanii Next kana akka cuqaastaniin all appsiin kun amma fakkeenyaa fi bifa kanaatiin oonii waan ta'ee jiru isinitti fakkaatina. Kun oonii ta'ee jira taanaan akka notifiikeeshiniin addarra isiniif hin galle ta'a waan ta'eef kan hunda isaayyuu oofii gochuu qabdu bifa kanaatiin jechuudha. Akkas isiniif ta'uutii qaba jechuudha. Kana milkiteeffachuu qabdu. Achi booda amma gara boodaan deebitanii wanti hundumtuu isiniif dhumeeti jira jechuudha. Amma bifa kanaatiin ergi xumurtanii booda appilikeeshiniin iddoo kamirraa yoo jechuudha. Ergaa yoo isiniif ergame WhatsApp keessa maal keessa iddoo kam keessa yoo isiniif ergame notifiikeeshinii yookiin ergaan gabaabaadhaan dhufee asirra isiniif ta'a. Isin as keessa seentanii dubbisuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota. By the way wanti isinitti himne tokkotu jira. Innis immoo fakkeenyaaf namni meeseejii isiniif ergee meeseejii sana akka inni isin bira ga'eef hin geenye kan inni ittiin baru mallattoo raayitii lama kenniti jechuudha. WhatsApp irratti amma fakkeenyaaf mallattoo raayitii lama yoo kennite namni isin erge suni nama ergame sana bukkee geeraa dubbiseera jedheeti amanaa jechuudha. Garuu amma WhatsApp irratti yoo ergaan isin ergame addana jalaan galtanii ilaaltanii namni suni amma iyyuu ganaa meeseejiin suni biraan geenye inni ilaalle jedheeti waan sammuun isaa yaaduu fi akka kanatti shawwaduu ni dandeessu jechuudha. Isin as keessa galtanii dubbistu namni suni akka ergaa sana dubbistaniif dhiistanii hin beeku jechuudha. Eenyullee hin beeku jechuudha. Kanaaf ministeerri inni appilikeeshinii kana inni tokko isa kanadha jechuudha. Kanaaf amma meeseejii gara WhatsApp koo silkii kanarratti jechuudha. Gara kanaatti ergeetan isinitti agarsiisa silkii koo isa kan biraarra jechuudha. Achii booda meeseejii sana silkii man ergeerraa dileetii nan godha. Amma deebisnee silkii kanarra jechuudha. Silkii isa kanarra akkaataa itti meeseejii dileetii namni sun nu jalaa godhee ilaaluu dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Amma immoo gara silkii koo isa garanaarra nan dhufa jechuudha. Achi booda ergin dhufee amma WhatsApp koo keessa galaatiin jira jechuudha. WhatsApp koo keessa akkan seeneeni wanti gochuu qabu jechuudha. Amma nan ergaaf jechuudha. Fakkeenyaaf namni meeseejii isiniif erguu barbaadu suni meeseejii keessa galee isiniif ergaa jennu. Amma fakkeenyaaf kana akka wanta namni kan biraa isiniif ergaa jirutti fudhadha. Amma fakkeenyaaf meeseejii nan ergaaf jechuudha. Haay akkam jedhee nan ergaaf. Amma ofii isaatiin jechuudha. Ofii isaatiin naaf bana amma seendi godheetiin jira. Kanaaf isan seendi godhe kana notifiikeeshiniin yookiin ergaan gabaabaa gubbaa kanarratti naaf fida jechuudha. Notifiikeeshiniin xiqqoo ishee sekeendota lamaan booda isiniif fida. Achii booda amma akkuma argaa jirtanii waaw baay'ee nama ajaa'iba. Gubbaa kanarratti OTS haay amma meeseejii kana ergeeraaf namni isinii erge suni osoo isin hin dubbisin yoo meeseejicha dileetii godhe jechuudha. Meeseejicha dileetii yoo godhe akkaataa itti isin argattan silkii koo isa kan biraarra deemee isinitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf meeseejii san erge kana dileetii nan godha sirriitti na ilaala. Dileetii gochaatiin jira. Delete for everyone kan jettu ishee kana jechuudha. Innaan cuqaasu iddoo lamaan irraa'u sun dileetii godheef dhiisellee isiniif hima. This message was deleted jechaa jira. Kana jechuun namni meeseejii kana isiniif ergee dileetii godhee jira garuu kunoo ani immoo as isiniif kaa'ee jira jechuu isaati appilikeeshiniin kuni. Dileetii ta'ee jira namni sana bukkeedha. Akkuma sila isinitti agarsiise bilbila koo isan erge sanarraa dileetii godheetiin jira garuu as jalaatii dubbisaatiin jira jechuudha. Kanaaf meeseejii kamiin iyyuu namni yoo isiniif ergee kee dileetii godhee Facebook irraa eessarraa yoo ta'u jechuudha. Eessarraayyuu yoo inni dileetii godhee deebistanii argachuu ni dandeessu. Amma gara chaattii kootii yoo deeme jechuudha. Gara WhatsApp kootii yoo deeme in argadhu jechuudha. Wanta kana in argadhu dileetii ta'ee waan jiruuf jechuudha. Amma baay'ee nama ajaa'iba daawwattoota kunoo haay akkam kan jedhu in jiru dileetii ta'ee jira jechuudha daawwattoota.
kunoo hin ergamti jedheeti yaada. Ishee kana bifa kanaatiin irra dabartu jechuudha. Meeseejii namni karaa WhatsApp isiniif ergee bifa kanaatiin argachuu ni dandeessu. Gaafiin namoota baay'ee akka deebi'ee abdiin nan qaba. Viidiyoon kun akka inni isin gargaarellee abdiin nan qaba jechuudha. Inni mallattoo raayitii isiniif kenna jedhee immoo kunoo ishee kana akkuma sitti argattan kana mallattoo raayitii kana lamaan fida jechuudha. Namni isiniif ergee kee deebistanii yoo dubbistanii yookiin yoo agartanii mallattoo raayitii lama isiniif kenniti. Kun raayitii ta'eera taanaan namni isiniif ergee akka isin dubbistan ni bara jechuudha. Appilikeeshinii sana keessa seentanii garuu osoo namni sun isin irratti hin beekin WhatsApp irratti Facebook irratti wanta isiniif ergamu hundumaa dubbisuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota. Viidiyoon kun akka inni isiniif galee abdii nan qaba. Yoo isiniif hin galle illee koomentii irratti naaf eeruu ni dandeessu. Appilikeeshinii ajaa'ibaadha. Wantoota baay'eedhaaf isin fayyada. Akkuma isinitti agarsiise itti fayyadamaa isin gargaara. Akka inni isin gargaaru abdii guddaa nan qaba jechuudha. Viidiyoo kana caalaa bareedu wanta ajaa'ibaa waanuma WhatsApp wajjin wal qabatu WhatsApp akkaataa itti haakii gochuu dandeessan daqiiqaa tokko gidduutti WhatsApp nama barbaadanii akkaataa itti haakii gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Garuu waan dabaadhaaf miti jechuudha kan isinitti agarsiisu. Yeroo masanaa haasofna waan hunda isaayyuu ammas nagaan naaf tura. Isin jaaladha isin kabaja. Ciao.